السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني وري أمانتي براس جرتو إيجا تيك توك يادنا من فيت أجيزو يادك يتكالتين من آنو بربادا إجولي لما تطور أكما نما توكو دلغاتشو بيا يونايتد عرب إمارات كان دفن إجولي سنرى نمني هنغمات وادبتا جرو توكو جرو إجولي من مدامي كيسات تدود إجولي من إجازة كيسات تدود وان أجنداك أبو في وان دبيك أبو أسيفي أجا فرسن أسيفي أجا فرسن سرب بجالتا يا جماعة إجولين كلمان بكتوكو بيابانين دفنه غرغرا بليني غرغراتين دفن إدو غرغرا دلغاتورن أكما نما كاميو mana dalagaa turan sanii badan achi booda seera mootummaan amma baase amnistii kana keessa waraqaa jijjiiranna jedhanii caaram fuudhee bakka tokko galche waliin dalagatu hiriyyaa walii turan rabbiin addaan nun baasin jechaa turan fuula tiiktaakii isaaniit irratti dhuma irratti maaltu osoo uumamee gaariidha isinitti fakkaata jarana hin hojjedha jettee biyyaa baatee rakkoon addaa rakkoon du'aa yoo si qaqqabu akkaan qalbii si cabsa maarree ijoollee keenya lamaan balaan boba'aa yookaan buttaagaazii itti dhoohuudhaan lubbuu obboleettii teennaa takka dabarsee jira isiin sunis zaalikaa kadiir galatoo jedhamti dhalattuu sagureeti ishiin itti aantus dhalattuma arsii godina arsii asallaati kanaaf ijoollee kanaaf sagalee taa yoo jennu haalli mucayyoon tuni faamilii isii ittiin gargaaraa turte waan garaa nama nyaatuuf ammas haati isii dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti rifaatuu saniin wal qabatee hin jiraattuun gaafii keessa nama galcha yoo danda'ame ispeeshaalii ijoollee yuunaayitid arab imaaraat keessa jirtanii fi akkasuma biyyoota garagaraa irra jirtan akkuma nama kamuu nama bira dhaabbachuun aadaa kaleessa godhattanii wal bira dhaabbattaniin dhugaa rabbii dubbachuuf duuti tun du'a qalbii namaa cabsitu akkaan garaa nama raaftu waan taateef piliis rabbii keessaniif jedhaa bira dhaabbadhaa lakkoobsi akkaawuntii haadhaa isiniif maxxanfamaa gaafa guyyaa sanbata guddaa galgala mana kiyyatti wal arginaa haa gargaaruu bira haa dhaabbannuu isiniin jechuu barbaadaa rabbii keessa yoo sodaattan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Mana kan kee keessatti buna dhaabbattee teessee zanaa fataa jettutu jira bar achi keessatti naftu hin baatan sammuu keessatti ifeemani bakka achi keessan jiraadhaan asiin bahu jettee ifoonni hin godhin zanaa fataa jedhu sammuu kan kee rahaa godhiif ani kanan isin gorsa wallaahi laazim gaaza cufa yaaduu danda'uu qabdan bakka. Ani waan isin hin jiru beeku wallaahi bakka kanumaan isin hin jaa aan baay'een isin jaaladha. Hedduu kabaja guddaa jaalala guddaa respect isin qaba ijoollee mana madaam jechuudha. Isin osoo ifiif hin jiraatin namaaf jiraattan garuu ofii jiraachuu baradhaa kana booda gizee hedduu isiniif hin himu ofii jiraachuu barachuu danda'uu qabdan hanqa yoomiin namaa jiraatta. Hanqa yoomiin namaaf gizee hunda dalaydii nama nyaachista hanqa yoomii. Guyyaa tokko hojjedhu kaayyadhu seef godhi bahi mana madaamii bahi kootu keenyaa dhaqi ispoonsara bitadhu kaayiroo dhaqi ispoonsara bitadhu biyya san keessaa bahi akka namatti kaanaadaa Astiraaliyaa deemi jiraatu mana madaam jiraatee biyyumatti galaa hin oolin. Bakkana cufaa gaazii bisee hojjettanii warrata bakka ibiddaa kana cufaa kana akkanumatti kana cufaa kana qofa cufaa gaazii yoo cufuu baattan kana cufaa kumulaa kana bichaa cufaa bas homaa isin hin barbaadu kana bichaa dhuftanii ganama gizee dhuftanii banuma kana bantanii ibsattanii. Kana irraafatina gaazii kanarraa isa paaworii san cufa gaafa paaworii san cuftanii kanallee yoo irraafatan paaworii achi cufameera isin kan akkatti banaa gootanii kan akkanatti banaa gootanii gaafa deemtan manni buluun dhajaa inni ol burqee gizee ati qabsiiftu inni bakka jedha isinii galee kana cufurraa ibidduma isaa kana cufaa kunulaa haayilii isaa kana gisee biraa deemtanii kana cufaati ba'a mana kushiinaa gisee Adaraa rabbi sinaa eegu ijoolleen ofii fixinaa biyyoon baay'ee tufin ijjeesinaa ofumaa keessanii uf eegaa rabbi irratti nama tuf eega. Kanaan gaazee gisee banambar gisee hedduu kan miidhamu ijoolluma madaamii fi takkiin ijoollee madaamii miti kan miidhamtu wallahi dalagaa rabbii tan isumaan miidhama jechuun miidhamtuun isuma. Bakka wanta daleedanii seef godhaa ofii jiraadhaa.
dalaydee biyya galteetuma biyyuma keessa amma ijoolleen hedduu dalaydee biyya galtee kan mana ijaarrattee jireenya bareedaa jiraattu jira kan ispoonsara bitattee biyyoota bareedaa deemtee jiraattu jira. Bakka jireenya keessan fookas godhaa waan keessan taa'ina. Har'a nutti fakkaachuu mala garuu darajaa san ga'uu qabna. Har'a nutti fakkaatu waan keessaa baanu waan biyya galu nutti fakkaatu waan heerumnee ilmoo deenyu nutti fakkaatu garuu hin dhufa guyyaan. Nyaata nyaachuun isinirra jiraata jechuudha. Maaliif amma gisee hedduu bakka nyaatas of eegaa jechuun madaam yoon gisee isin gabbate nyaata las godha nyaadda. Nyaatanii arrabsamuu isin jira jechuudha. Osoo nyaatiin arrabsamuu wallaahi laazim. Gixxam gootee si arrabsuus irra si jira madaam. Gisee isin gabbate nyaata gixxam waanta gixxam godha because hin dhukkubsattan gaafa isin dhukkubsattan wallaahi ijoollee madaam kaan kalee dhukkuba fayyaa'uu qaban bararra hedduun because akka dalaganitti nyaatan jechuudha. Akka dalaydanii nyaachuun isinirra jiraata. Wallahi kofrina arrabsamuu isin egaa arrabni isinirraa nafne nyaatanii jechuun isin jira. San guutatanii danda'uu qabdan bakka gaafa garaan kan ta'uuf arrabsuu sitti bu'u. Wanti barbaadu sitti bu'u maaliif garaan kan ta'uuf. Aannanis bunas waanis dhugi jechuudha. Of tajaajilu qabda akka boorjaa. Sodaatina kaameraan hanna qofa. Kaameraan kunoo asuma ijoollee naasaa jira laa hakunoot kaameraan. Sodaatina hanna qofa kaameraa kan sodaachuu qabdu. Hedduu wallahi ni sodaatan. Rabbi kaameraa sodaachuun daa'ima isaanii rukutinaa hidhatina warqii isaanii tuqinaa akka barbaadetti seerri nyaati siin jiru. Nyaadhaa sirriitti yoo laal kaameraa sodaatina usaati nyaata fuudhaa gisee maaliif nyaate beeleetii jettan yoo siin taane dalagaa sanirraa deemte jechuudha. Garaa kan kee qooftee seeftii kee eegdee dalagaa dalaguu sirra jiraata. Beelooyitee isii nyaachisaa boru dalagaa mana isii dalaiteef maallayni isii dhukkuba keetirraa si wanni hin jiru. Dhukkubsatii gaafa sineera ciistu wanti mana sanitti dalayte sin fayyisu jechuudha. Gadda hoggaa shanan hojjedhe maa tokkicha ifan Dubaayii seene hoggaa shanan hojjedhe. Gadda hoggaa shanitti kan namitti wallollee ganama nagumaan jettu daqiiqaa shan keessatti wallollee akkanumatti gubatti ijoolleen teenyas laala garte daqiiqaa shanitti baay'inaan jette dhibba'uun jeen kaameraa biratti bilbila keenya naan gatti kaameroo bira jetta hin kennuun jeen bilbila koo bilbilli kiyyaati naan binne waayifaa cufi naan gatti cufi waayifaa bilbila koo hin kennuun jeen. Achiin booda asii ijoolletti nan bilbilee hin baasatti nan bilbilee waan isin nan gatti as kenni kaasirashinii koo afunyaa fudhate irraa fudhadhee kan biraa deeme kaasuma. Is sodaatina homa seerri Dubaayii si jammar isiniin taane miti baa biraa deema. Poolisitti bilbilee kaasuu didamete ibbadina hin hojjedhu jeeti balbala cufadhu taa'e uftee si rukuttu homaa si gootu harkaan akkatti hoo si rukuttee homaa si gootu seerri beesanii hin dhadaba waan ta'eef hin hojjedhu jee taa'e bakka hin hojjedhu jee hin ajjeesu jee hin hojjedhu homaa si gootu. Wallahi nyaadha kaameraa biratti nyaadha seerri maan nyaanne siin jiru. Wallahi dhaggeeffadhu amma ijoollee mana madaam ruuzoo quuftanii jaanii wallahi obila ruuzoo quufaniiti miti because arrabuma kana maqaa maquma ruuzoo quufte jedhamtu kanaatu turra maxxane malee ijoollee mana madaam aslan nyaata bar osoo nyaata dhiyeeffattee bar nyaata raagisee dhibba yaamamteeru wallahi maalaanuu dalaguun turin akka afaan kaayitti jaarsaa yaam akka afaan kaayitti ilmoo yaam akka afaan kaayitti haadaa yaam anfariirtee nyaatuma sanuu dhiisti jechuudha. Maqaa ruuzoo quuftee jedhamtuutu irra moggaa'e malee ijoollee nama nyaatanii miti jechuudha. Hojiidhaaf fiigan nyaadhu gixxam godhii zeetii matarratti ofinatti. Warri Dubaayii sodaatina warri Dubaayii seerri isaanii cimee amma akka duraanitti miti sodaatina eenyuun baashii sodaatina madaami baafete seera sii kabaji hojii kee kabaji is sodaatin bakka hojii kee kabaji gaafa kabajjee uf kabajjeetta bakka hojii kee kabaji nyaata kee kabaji achiin booda sodaa nama takkaan qabaati uf kabaji hojii kee kabaji bakka daarii isaanii darbinee daarii kee gaafa darban illaatiniif anamma hoggaa shanan gadi jee hojjedheef hoggaa shamaa tokkicha Itoophiyaa arfee ma tokkicha seera garuu dan kabajaa gaafa sin na kabajaa na didde bakka si kabaju seera ko hojii ko kabaje akkasitti seera uf kabajaa nyaata keessa nyaadha kaameraa sodaatina eenyumaa sodaatina hojii kee kabaji waanan inni si tabaabbaru hojii kee kabaji seera kee bari uf kabaji hojii kee kabaji bas kanarra nan takka homaa sin gootu kanaafuu nyaadha guyyaa meeqa yaadadhame guyyaa yaadadhaa guyyaa nyaata nyaachuudhaaf qophooftanii kun siyaamu miin laala gaafa nyaata nyaachuuf akka teessanii sunis yaamu bakka gaafa aartanii gochanii nyaata darbitan faa hin jiru yaadadhaa. Gaafa nyaata jammari'anii nyaata tan jiran jaammaa ki dhugaa kirtu nyaata tan jiran jaan gisee si bilbiltee dhufe anaan baakil hin ta'u dudduu illee nyaata tan jira bakka seera nyaata sanii qabata. Amma ijoolleen Oromoo ni beektaa dubartoonni Oromoo amma rooroo hin danda'an amma nyaata nyaachuuf gisee akkanatti. Hin kaatu. Hojii ganama eega dhaabbattee halkan dhaabbattee saa nyaata isii yaaman. Saasan fa aaranii nyaata sanuu dhiisanii booyaa rafantu jira jechuudha. Akka nama hin dhageenyetti nyaachuu qabdala. Akka nama hin dhageenyetti
dhugaa fayyaa keetu isin caala. Maallaqni isin arrabsitanii osoo garatti nyaatiin nyaatan fiddan suni homaa isinii godhu. Nama waan maakiin isinii jette. Nyaata osoo nyaatiin hojii hojjettee maallaqa fidda. Naam laa fish dhageessu zubaala jetti. Innaa nyaata keessa yoo garatti hin quufin maallaqni ati fiddu maal sii godhame? Maallaqni fiddee akkatti ol dhaabdu fayyaa kan kee siin deebisne sammuu kan kee rahaa siin goone maal sii godha? Namni zayitii mata naqachuu qaba. Nyaata nyaachuu danda'u qaba. Dalagaa mana madaamee jechuun dalageen beeka barri beena barnuti mana madaam dalaguu turre miti akkamitti akka dalagdan nama ittiin fakkaattu. Because waan jechuun waan lubbuu qabdu ittiin fakkaattu jechuudha. Nyaachuu keetuu ni aaran bakka teessee hanqa nyaattu sanattuu hin fixne isin jaana godhu badu hin fixne isin jaana. Afura baafadhu sa'a tokko taa'e nyaadhu yoo siin taane dalagaa jijjiiradhu malee abadan of miidhaa nama gammachiisna of miidhaa nama daami gammachiisna haa galabbaxamtu malee jireenya keessan guutuu balleessuu jirtan isin guyyaa 2-3 jettanii hanqa kanaaf jettanii miidhaa guddaa keessatti hin darbina. Namni isin yaadatu hin jiru ofiyyoo isin yaadatiin ijoollee mana madaam isin rabbii qofa qabdan wallaahi dhugan isiniin hundi hagee hundi dhalaa mana madaam hundi jechuudha taasii baatee biyya Ameerikaa Kaanaadaa deemtee hundinuu nurratti dhufanii jechuudha wallaahi dhugan isinitti hima. Isin rabbii malee nama hin qabdan hundinuu muudii qabachuu barbaadan ijoollee mana madaam kaanis ol kee kunis ol ka'u ruuza ja'a abbaa feetan caaltan isin kuyiinidha. Of qowwanni jaa of tajaajila ofirratti hojjedha. Kuni dhaamsa dhumaati. Galatoomi lubbuutoo galatoomi maatii danuu jira haadhoo koo umurii nuuf dheeradhu siyaa milkeessu ishee hundi keessanuu warra sana jirtan maatiin aduu qidaame geema qabdii irraa nafinaa hundi keessanuu warra sana jirtan namni 1,400 kun 400 kun adaraa keessan maatiin aduu qidaame geema qabdii hundi keessanuu uffitanii irratti hirmaattan galgala jechuudha. Na galatooma isin galatoomsan naanuuf jiraadha lubbuun nuuf jiraadhu nuuf galatoomishi. Wallaahi ani hedduun isin jaadha isin irratti diradiriin beekwaan san ijoollee mana madaam dhiifama garuu giseen diyaaspooraa ijoollee biyya Ameerikaa jirtan isin tokko barbaadee osoo hin ta'in wallaahi namni hojjetee beeku nama mana namaa hojjetee beekutu waa'ee namaa beeka isin gilee ni beeyna waan ta'eef diradira alaa qabu bannaanta hundi keessanuu beeksisa naa godha ashii gaayis guyyaa boru guyyaa tokko hafee jaan. Ani arra guyyaan arbaan si bara gudura. Wallahi arbaan si akkam ani arra guyyaa arbaan si waan ajaa'iba isinitti ta'u. Arra guyyaan kamisa jaan. Anuu kasas bar. Olmaa gaarii lubbuun ishee. Akkami hojii? Hojiin bareeda barmanan qayyaree. Micoon araban fakkaattu sila arabumaa? Na fakkaatti lubbu bareeddi bara. Jechuun dhiiguma Oromoo qabdi fakkaatti bara. Dhugaa rabbii anaa irratti fakkaatti wannoon nyaatanis taabboo. Bareeddi araba fakkaattu bareeddi. Maakis mee dubbii tana nu waxxaarra way Oromoon acha keessa miliixee taate way miliqani. Habibti. Addanuu baafadhu mee dhiiga kiyyaan na yaamtee jirti dhiini Oromoo jechaa jirti. Rabbi si fakkaatti. Taalifattuu mitaalishee. Ijoo no san osoo hin ta'in yaa abbaa gidaa lijnaati naan jechaa jira. Tasgabbaa'ii maakii qoy. Kunoo rifeensi odaa Oromoo fakkaata. Daa'ima abbaan isa yuutuub irratti poosti gooti ijoolleen tuffayaan qabdu bayyasuusin. Doisi ammas booda no Oromoo waan akkanaa waraabina ijoolleen mana madaam wallahi laazim. Oromoo daraa rabbii daraa waaqayyoo haati yuutuubii. Ijoolleen mana madaam osoo laayivii jirtu ijoolleen madaam yoo akka dhuftee viidiyoo sana yoo waraabu jiraatan kaasa. Torba keessanii akkana isiin hin miidhamtu godhina ashi walii yaaduun nurra jiraata. Haati si yuutuubii ilaalti sanuu yuutuubii hojjette waa'ee yuutuubii hojjette dhangalaafatina. Taali kimisi kiyaadan. Lubbuu hin bareeddi bara Oromoo natsa. Guli maaki lubbu. زيك يا حبيبتي. قولي ماكي لبو. ماكي قولي هذا اسمه ماكي. قولي ماكي لبو. يا حلوة انظري. جرتا. ماكي لبو. انتي لبو انتي عسل. نراج دربي بواني وانت عربة فارسو فينجو نراج كيس. بريد لبو مالو بريد أنا قلت لك أودو. يا لبو شو